أبشرا وان متى ولين نمك أبو مالي وان نمد ديغو اندبن وابشر جا واقع جيرو دبنا جيك أمتني وان اتراف تمالي وان هريبا اسن دوركو سن دبن سبباني قد بيسيفيس كفا والسخارو تجرا لما فا والكبجون يجرو والغرغارون يجرو حالي نانو ما تسنيش على كسا سبب من مري خنت أني دفوداتين namni gurguddaan nuti qabnu bahaa fi lixatti wal qoodee kan wal lolan yeroo baay'ee ni mul'ata. Waan kana immoo qaama ala taa'ee rimootii godhuutu jira. Abshiraa waan mataa waliin nama qabu malee waan nama diigu hin dubbannu abshir jaa waaqaa jiru dubbannaa hin jeeqamtanii waan itti raftan malee waan hirriba isin dhoorkuu isin dubbannu aangoo ummanni itti kanne tanarraa haala adda addaatiin ni bu'a. Takka du'aan bu'a. Du'aatu itti dhufee du'aan bu'a aangoorraa. Abadii miti jechuudha. Sultaanni zalaalam hin taa'u namni namarraa ilma namaatirra nama agilii qabu namni islaamaa waan kana sirriitti beeku nu barbaachisa. Du'aanis ni bu'a. Lammaffaa namuma isa shuumesantu shaara. Ati nuun taatu biyyi jedhanii ni fedhan. Akka carraa ni shaarama jechuudha. Sadaffaa ifumaaf istiqaalaa qaddamee if buusee jechuudha. If buusee aangoorraa bu'a jechuudha. Haala sadeen kanaan namni ni shaaramaa jechuudha. Amma nuti alhamdulillahi rabbil aalamiin yeroo ammaa fedhinnaa kiyyaan jechuudha. Fedhii kiyyaan guyyaa har'aa sa'a 10tti mana marii dhimmoota islaamummaa godinaalee fi magaalota gurguddoo walirratti mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa 23 fi hooggansa godinaalee 21 walumatti godinaalee 44 kaleessaa fi har'aas gaggeessaa ollee hojii bara kana hojjannees gabaasa goonee karooraas raggaasifnee marii hachiisnee fedhii kiyyaan isaan duratti achi bahee aangoo akkaan gadi lakkisu ibsa godhee jira jechuudha. Sababaaniin gadhiiseefis ifa taasiseetiin jira jechuudha. Sababaaniin aangoo kana gad lakkiseef tokkoffaa wal sakaaluutu jira. Hojii hojjannee qaboo yaa'ii qabannee ramaddii walii kaninee itti bobbaanu gariin namaa hundalleemi jaallan waliin hojjetaa turre warri sirritti tajaajila ummata islaama oromiyaa kanaaf kennuudhaaf wareegama kafalan jazaa isaanii rabbi haa kafaluuf jaallan keenya. warreen hojii kana laamsheessee wal sakaalee nullee sakaalanii akkan hojjennee nu godhantu jira. Tokkoffaa hojii irratti wal sakaalu jira. Lammaffaa wal kabajuun hin jiru, wal gargaaruun hin jiru. Haalli naannummaatiis ni calaqqisa. Sababa mana marii kanatti ani dhufuudhaatiin namni gurguddaan nuti qabnu bahaa fi lixatti wal qoodee kan wal lolan yeroo baay'ee ni mul'ata. Waan kana immoo qaama ala taa'ee rimootii godhuutu jira. Obboleeyyan keenya rabbi haa qajeelchu, nullee rabbi haa qajeelchu, isaanillee rabbi haa qajeelchu jenna. Kana hunda sababeeffachuudhaan tokkummaan ummata islaamaa oromiyaa bahaatii fi tokkummaan ummata islaamaa oromiyaa lixaa kibba lixaa jidduu jiru akka hin cabne ani tadahiyyaa godhee ani wareegama kafalee tokkummaan isaanii haa eegamu waan jedhuuf sababa kanaafin gadi lakkise. Fedhiin qaba, gammachuun qaba. Yeroon filannoon geenye lakkii anna shaaruu hin dandeessan, waahillee jechuu hin dandeessan, hanga filannoon dhufee na buusu itti fufuu hin danda'a jee aangoo irratti diduu hin danda'a. Walaakin mee wareegama ani kafalee tokkummaan ummata islaamaa eegamee namoonni jiran kunoo as keessa koree jiraawwachiiftuu keessaa bakka kiyya kana dhufanii akka itti fufan fedhii kiyyaaniin gadhiisee jechuudha. Tomate hawa. Malu kana